Ara daffar argiteen argina jetti dhugaa rabbii argitan maasha Allah siifaa jiru galatoomishi la wayyee liyaa galatoomi argitanii mitire bakka galatooma warri eega keetire oo maasha Allah siifaa jiru lubbuu waan hundaayyuu galatooma isin sobdan hin argine Ameen lubbu isinillee Irra jirtu hordoftoota sagalee tanaa nagaa kootii lafa jirtanitti nagaan isiniif haa baay'atu biyya keessas biyya ambaas kan jirtan hordoftoota chaanaalii kana lafa jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u jechaa har'as deebi'ee dhufeera mata dureen viidiyoo koo har'aa viidiyoo biraarraa adda kan isa godhu gosoota miseejii dhiirotaaf ergaman irratti kan inni xiyyeeffatu jaalallee ofiif yookiin rayyaa walitti dhiyaatuuf yookiin immoo abbaa manaa ofiif kan ergamu onnee dhiiraa keessa yeroo dheeraaf dhokatee kan turuu fi onnee dhiiraa kan buruqsu isinitti himuu barbaada. Kanaaf jaalalleen kee yookiin abbaa manaan kee biyya fagoosaa jiraatu biyya dhiyoos yookiin si bukkeessaa jiraatu yookiin sirraasi keessaa jiraatu akka inni matumaa sin irraanfanne gochuuf fi yeroo hundumaa teekstii ati ergituu fi akka inni yaadu gochuuf gosoota teekstii kanaa isinitti himuu barbaada. Chaanaalii kanaaf warri haaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan miseensa ta'uu dandeessu. Warri miseensa taatan immoo laayik sheer gochuudhaan jalatti immoo koomentii yaada qabdan yoo nu barreessitan isarratti qophoofne nuyis immoo yaada keessan sanaaf deebii laachuu ni dandeenya jechuudha. Akkasumas immoo dogoggora tokko yoo qabaanne dogoggora keenya koomentii jalatti barreessuudhaan akka nuyis isinirraa barannu abdii qabna. Miseejii yeroo walii barreessitanitti yookiin immoo jaalallee keessan jaallattan tokkoof yeroo barreessitanitti egaa akkuma beekamu miseejii hedduu barreeffamuu danda'a. Isaan keessaa gaarii ta'a yookiin immoo inni kun baay'ee bayeessaadha jedhamee qo'annaan saayinsii akka kaa'etti dubbise sheerii isinii gochuu barbaade fi akkasumas immoo yeroo hundumaa akka inni si yaadatuu fi akka inni isin irraanfannillee gochuu kan danda'an keessaati miseejiin ani irraa isinitti himuu barbaadu. Kanaaf tarii laphee dhiirotaa yookiin immoo jaalala keessatti miinaa qabu jedhamee akkasumas immoo akkuma beekamu teekstiin karaa hedduudhaan barreeffama karaa sooshaal miidiyaa neetworkiidhaan yookiin immoo karaa SMS'dhaan kan inni barreeffamu karaa hedduudhaan wal quunnamuu dandeessu. Garuu miseejiin miinaa akka inni qabudha jaalala keessatti gahee guddaa akka inni taphatudha jechuudha. Kana malees immoo biyya keessaaf biyya alaa kan jirtan teekstiidhaan kan isin baay'inaan wal quunnamtan karaa feesbuukii karaa teelegiraamii karaa iimoo kana malees immoo karaa biraatiin yeroo itti teekstiidhaan wal quunnamtanidha. Kanaaf teekstiin jaalala keessatti gahee guddaa waan hedduu taphachuu akka inni danda'udha. Kanaaf nama jaallattan tokkoof teekstii isin fayyadamtan yookiin immoo teekstiin bu'aa qaba jedhamee yaadamu maalidha jennee yoo wajjin ilaalle saayikoo dhiiraatii kanananii isinitti immoo dhiirri tokko yoo maal ta'edha yoo teekstii akkamii argedha kan inni itti gammaduu danda'u yookiin immoo caalumatti akka inni si yaadu yookiin immoo akka inni waa'ee kee qofa yaadu gochuuf caalumatti fayyadamuu kanatti qabdu teekstii keessaa qabxiilee inni tokkoffaan si caala namni natti dhiyaatu yookiin immoo namni si caala na bashannansiisu hin jiru jettee yoo barreessiteef kun immoo maaliif yeroo baay'ee dhiironni shamarran bashannansiisu shamarran immoo dhiirota isaan bashannansiisu kan isaan baay'ee jaallatani. Kanaaf namni si na caalu hin jiru namni si caala na bashannansiisu hin jiru namni hamma kee garaa na ga'u hin jiru jettee yoo teekstii sana barreessitee fi isaan alatti namni si gammachiisu akka hin jirree fi akka inni baay'ee si gammachiisu yoo itti himtedha. Isaatiin alatti oopshinii biraa akka ati hin qabne yookiin immoo nama filatte akka ati hin qabne waan isatti dhagahamuuf baay'ee filatamaadha teekstiin akkasii jechuudha. Inni kan biraa shamarroota addunyaa kanarra jiraatan yookiin immoo shamarroota biyya lafaa kanarra jiraatan keessaa akka ishee tokko akka ishee carraa qabeettii na goote siif ani carraa qabeettiidha jettee itti himuu qaba. Si qabaachuu koof yookiin immoo ani si argachuu koof carraa qabeettii ta'eera baay'een itti gammada jettanii akka waan carraa qabeettii tokkotti yookiin immoo addunyaa kanarraa akka nama carraa guddaa argatte tokkotti isaaf ibsuun barbaachisaadha. Kun immoo maal agarsiisa? Miseejii akkanaa dhiironni baay'ee jaallatu baay'ee ittiin boonu yeroodhuma sana baay'ee jaalala hin jirre keessa kan isaan galchu yaada hin jirre keessa kan isaan galchu baay'ee waan isaan booji'uuf jechaadha. Kanaaf si waliin ta'uuf gammachuu guddaa akka inni qabaatuu fi si waliin jiraachuuf akka yeroo hundumaa yaadu yookiin immoo yeroo hundumaa akka inni kaka'umsa horatu taasisa jechuudha. Caalumatti akka inni si jaallatuu fi akka inni si abdatu ija isaas akka inni sirra kaa'u godha jechaadha. Maaliif dhiironni yeroo hedduu jabinaa fi gurraa akkasiis waan jaallataniif jechaadha. Inni kan biraa si waliin hanga jireenya jalqabutti yookiin immoo si waliin hanga walitti dabalamutti si waliin hamman wal argutti baay'ee jarjaraan jira. Baay'ee keessi koo kaka'umsa horataa jira
jettee yoo itti himte hammam akka ati isa jaallattuu fi hammam ati akka isa wajjin jiraachuuf illee abdii horachaa jirtu isatti dhagahama jecha. Kun immoo isatti gammachuu hora. Lammaffaan immoo caalumatti akka inni si jaallatuu fi akka inni si yaadullee ni taasisa jecha. Kana malees immoo waa'ee kee yaaduu dhaabuu hin dandeenye. Baay'een si yaada. Guyyaa har'a baay'een si yaadaa oole. Waa'ee kee nan dhiisallee yoo jedhe na dhiisuu dide jettee yoo barreessitee fi dhiirri tokko yeroo shamarran tokko isarraa fagaattee jirtutti sodaa keessa gala. Lafa ati jirtu sanatti yookiin dhiira na caalu argattee jirti ta'a, dhiira naati olii argatteetti ta'uu danda'a, argitee wajjin laayifii ishee dabarsuu dandeessi jedhee waan yaaduuf yeroo hundumaa ati teekstii kana yoo barreessitee fi baay'ee itti gabbada. Baay'ee waa'ee kee akka inni yaadu taasisa jechuudha. Kan akkasii kana yeroo ati ergituuf immoo yeroo hundumaa bukkee isaa akka ati dhaabattee jirtuu fi yeroo hundumaa waa'ee isaa akka ati yaadu isatti dhagahama jechuudha. Kun immoo isaaf advaanteejii qaba. Ofiisaatti akka inni boonuu fi eenyummaa isaatti akka boonuu fi selfii konfidensii guutuu akka inni horatuu fi akka inni caalumatti si yaadu fi si hin boonu taasisa jechuudha. Kanaaf daqiiqa tokkoof illee waa'ee kee yaaduu dhaabuu hin danda'u. Yeroo hundumaa si yaada jettee teekstii barreessuufiin gaariidha, filatamaadha jechuudha. Inni kabraa ati dhiirota hundumaarraa jaallatamaa fi kabajamaa akkasumas immoo baay'ee bareedaa akka taate ni beekta jedheen yaada jettee yoo barreessiteef. Teekstiin akkasii dhiironni akka isin yaadan yookiin immoo akka isin jaallatan caalumatti akka isin abdatan taasisa jechuudha. Inni kabraa jaalalli koof jaalalli kee isa sirriidha, isa dhaabbataadha jedheen yaada bareedaa koo jettanii yoo barreessitanii fi teekstii akkasiis baay'ee akka jaallatan beekamaadha. Dabalatammoo namootaan naquun naman keessaa yookiin namoota hamma har'aatti arge keessaa nama baay'ee na jaallatuuf na kabaju yookiin immoo naman garaa koorraa jaalladhe si qofa jettanii yoo ergitaniif. Kana yoo gootan caalumatti akka isin jaallatuu fi akka inni si yaadu yookiin immoo caalumatti abdii akka inni horatu isin faana akka inni itti fufu kan godhanidha. Kana malees immoo teekstii biraa kan waliin ilaallu maal ta'a amma utuu waliin jireenya jalqabne yookiin immoo utuu wal wajjin jiraachuu jalqabne kan jedhu hawwii kooti jettee yoo ergitee fi namni kun si barbaadu yookiin sitti dabalame si fuudhuuf yookiin si wajjin jiraachuuf caalumatti fedhiinsaa dabalaa dhufa jechuudha. Kana malees immoo siin alatti waanan hojjedhullee wallaalaan jira yookiin immoo waanan godhu homaallee natti fakkaachaa hin jiru. Baay'ee laphee koo hatteetta yaada koo hatteetta jettanii yeroo itti hawwii keessan yookiin yaada keessan dhiyeessitanii fi caalumatti jaalala keessan baay'isaa yookiin dabalaa dhufa jechuudha. Kanaaf teekstii akkasiis fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Kana malees immoo dabalataan kan nuti ilaallu teekstoonni biraa yookiin immoo miiseejiin biraa yeroon sagalee kee dhagahutti guyyaan koo ifa ta'a, fuuldurri koo ifannatti mul'ata. Yeroon si waliin komunikeetii godhutti abdii horachaan dhufa yoo jettan caalumatti mooraayiliinsaa dabalaa dhufa jechuudha. Kuni teekstii dhiironni jaallatan keessatti kan inni ramadamee jiru jechaadha. Kana malees immoo nyaata inni jaallatu yookiin immoo wanta inni fedhu fedhiisaa yoo beektan isinis immoo yeroo laaqanaatti isaa ta'u yeroo ciree nyaatanitti nyaata ati jaallattu ajajadhee nyaachaa jira waan asi jaalladhuuf jettanii teekstii yoo gootanii fi yeroo kana baay'ee fedhiinsaa akka inni dabalaa dhufudha. Maaliif otoo wal fuune illee otoo walitti dabalamne illee waan ani jaalladhu jaallatti waan ani kabaju kabaje jedhee waan yaaduuf jechaadha. Kana malees immoo rafuu hin dandeenye ciiseensi qofa yaadaan jira jettanii yoo barreessitanii fi baay'ee yerootti dhiphatuuf yerootti cannaqamudha jechuudha. Egaa hordoftoota keenya qabxeeliin qabadhee dhufee har'aaf kanumadha. Akkuma dursee isinitti immoo teekstiin kun yeroo yerootti kan inni barreeffamu otoo hin taane darbee darbeetti kan inni barreeffamuu danda'u. Yeroo yerootti teekstii yoo baay'istan immoo akkuma dura isiniif ibse sanatti dhiirri waan biraa yaaduu waan danda'uuf of qusachaarra teekstii akkasii fayyadamuudhaan jaalallee keessan abbaa manaa keessan isinirraa fagoo kan jiru isinitti dhiyoo kan jirus ittiin bohaarsuu yookiin immoo jaalala qabsiisuu dandeessu. Teekstiin qooda jaalalaa keessatti baay'ee fudhatamaa yookiin filatamaa waan ta'eef teekstii akkasii kana fayyadamuudhaan jaalala keessan cimsachuu dandeessu yookiin immoo jaalala dhugaa uumuu dandeessu jedheen kanan yaadu dubbisee isiniif dhiyeesseera. Isinis immoo kanarratti yaada qabdan walii dabaluudhaan walii sheer gochuudhaan akka irraa barattaniif anis immoo akkan isinirraa baradhuuf abdiin qaba. Turtii gaarii.